Hojii og-barruu isaan akkaan kan beekamu Tasfaayee Gabiraab akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 22 bara 1960 maatii lammii Eertiraa ta'an irraa magaalaa Bishooftuutti dhalate. Maatiin isaa Eertiraa ta'an illee daangaa Eertiraa irraa gara Itoophiyaa giddu gala biyyaa imaluun magaalaa Bishooftuu buufatanii ijoollee achitti horan. Tasfaayeen yaadaa fi qalbiin isaa gara hojii og-barruu waan tureef umrii ijoollummaa isaa irraa eegalee barreessitoota hangafaa Itoophiyaa hedduu waliin michummaa cimaa qabaachaa akka turetu himama. Tibba aangoon dargii obbo Urragee keessa raayyaa waraanaatti seenuudhaan leenjii erga fudhatee booda osoo baay'een turin mootummaan humna waraanaa bulchu dargiin waan kufeef adda diimokiraatawaa warraaqsa uummata Itoophiyaa waliin deebi'ee magaalaa Finfinnee galee hojii gaazexeessummaan tajaajilaa ture. Magaalaa keessatti dhalatee fi uummata Oromoof jaalala addaa akka qabu kan himu Tasfaayeen sirna moggaasaatiin Oromoomee maqaan Gadaa jedhu kennamuufii beekama. Seenaa isaa kanas qophii keessummaa OMN waliin taasiseen irratti dubbateera. ተስፋዬ ገብረአብ የመጠሪያ ስሜ ነው። Maqaan koo Tasfaayee Gabiraabi. Sirna aadaa moggaasaatiin immoo maqaan Galaan jedhu akka filannootti dhiyaatee kan ture yoo ta'e illee kan Gadaa jedhu kun garuu sagalee caalmaa ture murtaa'eera. Ani maqaa Ada'aa jedhus akka filannootti dhiyeesseen ture. Garuu Ada'aan maqaa sanyii yookaan gosaa waan ta'eef fudhatamummaa hin arganne. Dorgommiin kan godhame jidduu Gadaa fi Galaanitti yoo ta'u akka sirna moggaasa Gadaatiin Gadaan jedhame. Sirni aadaa moggaasa gaafas baay'ee dansa ture. Jalqaba haadhaa fi abbaatu naaf filaman. Abbummaadhaan obbo Luubee akkasumas immoo haadhummaadhaan Biraanee kan jedhamantu naaf filame. Lamaan isaaniitu miseensa waldaa Oromoo naannawaa Waashingitan DC bebbeekamoo ta'anidha. Erga filannoon kun raawwateen booda yeroo 5 akkan aannan habbuuqu, yeroo 5 akkan damma arraabu, sana boodas adda koo maddii koo bitaaf mirgaa fiixee funyaan kootiif areeda koo irra dhadhaa Oromoo dibuun xumura irrattis gumee harka kiyyatti kaa'uun akka seera aadichaatti Oromummaan kiyya mirkanaa'e. መረጣው ካለቀ በኋላ 5 ጊዜ ወተት እንድጎነጭ ተደርጓል። 5 ጊዜ ደግሞ ማር እንድልስ ተደርጓል። ከዚያም ግንባሬ ላይ ግራና ቀኝ ጉንጮቼ ላይ አፍንጫዬ ጫፍ ላይ እንዲሁም አገጬ ላይ ቅቤ የኦሮሚያ ቅቤ በመቀባት በመጨረሻ አምባር እዚህ እጄ ላይ በማጥለቅ ኦፊሻሊ ወይም በባህላዊው ህግ መሰረት ኦሮሞነት የተረጋግጧል። Dhaabbata maxxansaa hojiiwwan ijoo mootummaa guyyuu raawwatamu maxxansuun kan beekamu dhaabbata pireesii Itoophiyaatti hanga hojii gaggeessaa olaanaa ta'e tajaajiluutti kan ga'ee ture. Wayita bulchiinsa isaa keessa gaazexaawwan maxxanfaman irratti fooyyeensi guddaan akka mul'atetu himama. Tasfaayeen barruuwwan maxxanfaman keessatti barreessitoonni gameeyyiin akka hirmaatan gochuudhaan akkasumas maxxansaawwan dhuma torbeetti ba'an irratti jijjiirama bu'uuraa taasisuun fooyyeensa ajaa'ibaa akka argamsiise waa'illan isaa ragaa ba'uufi. Dabalataan barruu paartii biyya bulchaa ture adda diimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa waliin hidhata cimaa qabu Effooyitaa jedhamu hoogganuudhaanis ni beekama. Tasfaayeen osoo Itoophiyaa jiruu ogummaa gaazexeessummaatiin cinatti kitaabota hedduu maxxansiiseera. Boodarra paartii biyya bulchuun wal dhabuudhaan Itoophiyaa keessaa miliqee Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Neezerlaandii fi biyyoota kaan keessa jiraateera. Tasfaayeen erga hojii gaazexeessummaa dhaabee booda hanga du'aan addunyaa kanarraa boqotutti jireenya isaa guutuu kitaaba barreessuu irratti dabarsuun hanga kitaabota 8 barreesseera. Hojiiwwan isaa 8 caalan afaan Amaaraan kan maxxanse
barreessaan gameessi Tasfaayee Gabra'aab kan daran isa beeksise asoosama dheeraa mata dureen isaa Yeburqaa Zimmitaa jedhudha. Kitaabni asoosamaa kun namoota kitaabicha dubbisan hedduu irraa qeeqa hedduu itti kaaseera. Isa boodas Tasfaayeen yaadannoowwan dhuunfaasaa hedduu asoosamoota gaggabaaboo fi duudhaawwan irratti barreessuun dinqisiifannaa argateera. Tasfaayeen hojiiwwan barreeffamaa isaan akkuma dinqisiifatamu namoota hojii isaa hordofanii fi dubbisan irraas qeeqa guddaan isa mudataa tureera. Hojiin isaa qabiyyeewwan hawaasa Itoophiyaa gidduutti waldhabdeen akka uumamu taasisan irratti xiyyeeffatu jechuun namoonni baay'een isa ni qeequ. Barreessaa Tasfaayee Gabra'aab wayita gaazexaa Iffooyitaa hoogganaa turetti hanqina maxxansaa bara dargaggummaa isaa mudachaa tureen hojiiwwan osoo hin maxxanfamin hafan walitti qabuudhaan walitti aansuun akka maxxanfaman godheera. Bara 1992 hanga 1993tti mata duree Iffitaa jedhu jalatti hojiiwwan kanaan dura osoo hin maxxanfamin hafan bifa kitaabaan qopheessuudhaan kitaaba 5tti baasuun maxxansiiseera. Dabalataan qabsoo TPLF irraa eegalee hanga adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaan Finfinnee galutti taateewwan turan kan seenessu kitaaba mata dureen isaa Taraarochin Yaanqaxaqaxe Tiwilid kan jedhu barreessee maxxansiiseera. Tasfaayeen hojii ogummaa gaazexeessummaa fi barreeffamaan adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa keessatti adda durummaan hojii hojjechaa ture. Boodarra waldhabdee qondaaltota siyaasaa biyyattii waliin tureedhaan Itoophiyaadhaa baqatee ba'uuf akka dirqame ni himama. Erga Itoophiyaa gadhiisee ba'ee booda kitaabota iccitiiwwan qondaaltota adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa gidduu ture irratti xiyyeeffatan የጋዜጠኛው ማስታወሻ fi የደራሲው ማስታወሻ jedhaman barreesseera. Tasfaayeen erga Itoophiyaadhaa ba'ee biyyoota adda addaa keessa baqattummaan kan jiraate yoo ta'u, boodarra Eertiraatti galee guutummaatti hojii barreeffamaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture. Kitaabota hedduus barreesseera. Tasfaayeen kitaabota hanga yoonaa maxxanse afaan Amaaraan kan barreesse yoo ta'u, muraasni isaanii garuu gara afaan Ingilizii fi afaan Oromootti hiikamaniiru. Tasfaayee Gabra'aab kora sabaa ABO afuraffaa irratti argamuun haasaa akkas jedhus dubbatee ture. በራሴ ምርጫ የህይወት ዘመኔ ስራ ብዬ ያስኩት በአማርኛ ቋንቋ ሲጻፉ የኖሩ ተረቶችን በእውነተኛ ታሪክ የመተካት ስራ መስራት የሚል ነው። በመሆኑም አሁንም በአማርኛ እናገራለሁ። filannoo kootiin dalagaa bara jireenya kiyyaati jedhee kan hin qabadhe jettee amaariffaan barra'aa turan hojii seenaa dhugaadhaan bakka buusuu kan jedhudha. Kana waan ta'eefis ammas amaariffaan hin dubbadha. Nan dubbadha jedhee hin yaadne ture. Tasa yoon waamamuun gara dubbiitti seene. OLF yookaan ABO'n gufuu hedduu darbee jila isaa afuraffaa kana ga'uuf baga gammanneen isiniin jedha. Gufuu bifa baay'eetu ture. Gufuu alaa kan diina uummata Oromoo fi gufuun keessaas ni jira. Halaalattis ta'ee dhiheenyaan akkan hordofaa turetti qorumsa jabaatu ture. Seenaan uummata Oromoo akka kitaaba boqonnaa 45 qabuutti yoo yaadne jechuun kiyya haga bilisummaatti kitaabichi boqonnaa tokko qofatu hafeensi'a xumurameera. Kaniin akkanatti dubbadhu barreessaan akka fedhetti mirga raaguu waan qabuufi waan tokkoon itti dabala ammas.
naannawa ani itti dhaladhetti alaabaan ABO yookaan gara alaabaa uummata Oromoo yookaan Oromiyaa ta'utti alaabaan jijjiirame kun akka inni mirmirfamu hin hayyamamu. Dhorkaadha. Badiidhas. Biyya haadhaa fi abbaan koo dhalatanitti yoo mirmiru yoon argu garuu dhugumatti miira kootu tuqame. Gammachuudha. Wayyaaneen alaabaan huccuudha jedha ture. Garuu yeroo baay'ee kan na dhibu alaabaan kun huccuu tahee isatti hin mul'atu. Haalaan sodaata. Maali alaabaa kana bira gaafa ga'e huccummaan isaa itti hin mul'atu jedhee yeroo baay'ee yaada. Odeeffannoon hin dhiyeenya kana dhaga'e haalaan na ajaa'ibe. Diinni uummata Oromoo ABO yookaan OLF fi alaabaa kana balleessuuf dhagaan isaan gara hin galchine hin jiru. Garuu immoo ni jira. Bifa adda addaatiin alaabaan kana fakkaatu hojjetameera. Isaan cabaa deemu. Alaabaan kun immoo caalaatti ifaa deema. Dhaabbiin siyaasa Oromoo garaagaraa yeroon gara Ameerikaa imalus na simatu ture. Martuu alaabaa kana kan qabateedha. Alaabaa uummata Oromoo ta'uuf gaheera. Tasfaayee Gabraab ji'ootaaf dhukkubsataa kan ture yoo ta'u, magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti wallaansa fayyaarra osoo jiruu muddee 25 bara 2021 lubbuun isaa dabarte.